السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجولين أرمو هند خيسن بجيرات تنسين جتشا أشما هركفون ورين أمن تابيرا أرانتنا وان تكو كبدي تنسين دفه مالي نمون هدون دلقا أونلاين ترى application هدو خان أونلاين خان ترى دلقا ما جيرو saniitu jira jechuudha. Appilikeeshiniin kanarraa dalaguun akkamitti danda'ama? Yeroo hedduu akkuma argaa jirtan asirra kanaa jira, asirra kanaa jira, asirra kanaa jira. Kana hundarraa inshaallah tokko tokkoon qabaddeetiin isiniif dhufa. Kana hundarraa amma asirrattis kan argaa jirtan kana hangam takka kaanaan irraa dalagame isiniin agarsiisa inshaallah. Okay, akkuma argaa jirtan appilikeeshinii Lukmooniin akkuma argaa jirtan shuruuxa qaba akkaataa irratti dalagamutu jira. Asirratti akkuma argaa jirtan doolaara 84 fi halaala 25 qaba. Inni kunillee ni baha akkamitti akka irraa baafamu appilikeeshina kanarraa akkamitti dalagama inshaallah. Yoonii fi appilikeeshina kana kan isinii fiduuf fedha qabaattan ta'e inshaallah viidiyoo kana boosti godhaa, sheer godhaa, laayikii godhaa. Nama hedduu bira akka gahu viidiyoon kun boosti godhaa inshaallah. Liinkii isaa fuudhaa bakka YouTube facaasaa YouTube kiyya inshaallah. warreen biichii kiyyaaf haalli irratti argamtan arrammoo appilikeeshina haala sablaadhaan irraa dalagachuu dandeessan tokkoon isinii fida. Warreen qabdan ni qabdan, warreen hin qabneef malee warreen qabdan beeytanillee ni qabdan. Garuu sheer godhaa maamila takkaa'u fireentii keessan jala warreen jiru ati fireentii keessan jala jiruuf gahee isaan isin hin inshaallah. Maali appilikeeshina tiktook irra viidiyoo waraabuudhaaf shamarraniif hundi keessanuu dadhabdan guyyaa guutuu viidiyoo sidii faana godhaa tiktookii faayidaa isin hin qabu. Appilikeeshina irra isinii qabadee dhufe appilikeeshina kana appilikeeshiniin kawaayii namoonni hin qabne jechuun akka itti fayyadamtanii fi kawaayii kanarraan galee mee isin agarsiisa inshaallah. Kawaayiin hoggoo galtan akkuma tiktook waan tiktookiif inni waan garaagaraa hin qaban akkuma argaa jirtan tiktookiif fi inni waan garaagaraa takka hin qaban jechuudha. Takkuma shartiin isa kanatti hidhaa hoo maali haa jennu? Shartiin isa kanatti hidhaa shartiidha qaba. Yeroo dura banattan gaa akkatti banattan namoonni beeytanii yeroo dura isinii dhufu haala sadiin isinii dhufa. Googiiliidhaan banachuu, feesbuukaan waliin banuu fi akkasuma emeeliidhaan banachuudha. Sadiin keessaa akka barbaaddaniin banattan isinii. Eega banattanii akkanumatti isinii baa rakkoo takka illee hin qabu. Nama isin dhibu jechuudha isin cinqu. Eegasii hoo akkamitti itti fayyadamna? Shartii qaba. Shartiin inni qabu yeroo akkanatti isinii dhufe shartii amma kana guunnaan maallaqa isinii zaaba. Akkuma nama yuutuuba irraa dalagatuutti maallaqa isinii zaaba. Maallaqa akkamitti irraa baafannaa waan jedhuu fi akkamitti irraa dalagna shartiin isaa maali waan jedhamu if jala galtanii xiyya kanallee dhuftanii fooloo godhuun dagatinaa jechuudha inshaallah. Kuni xiyya akkuma jirtan Abdumajid Officialidha. Hoggaa baname asirratti akka qalamni diimaan kun kiriit kon tirii kajoo kanarra isa kana as jechuudha as gattuu hixanii yeroo takkaaf shartii isa kanatti hidhaatiin isinitti hima akkaataa itti maallaqa irraa dalagatanii maallaqa irraa argachuu dandeessan. Hoggaa kanatti isinii dhufe asirratti hixan jechuudha. Goo bakka jirusan akkanatti isinii baa shartiin isa irraa foloorii fooloo nama godhu fooloo namni sii godhe jechuudha. Fooloon ta'e 5,000 ta'uudha qabdi. Lammaffaa irratti post wiizis guyyaa baatii takka jechuudha. Guyyaa 30 keessatti viidiyoo 10 post godhuu danda'u qabda. Okay. Video wiizis okay. Ji'a tokko keessatti ammaas daayizii ji'a tokko guyyaa 30 keessatti 100 laalamuudha qabda. Guyyaa viidiyoo hanga fedhe gadhiisi. Fedhe viidiyoo 12 gadhiisi, fedhe 13 gadhiisi. Viidiyoon namni si daawwate ji'a tokko keessa 100 ta'uu qaba. Asirratti koronaati leveeliidha. Leveeliin kun lamarraa gama sidii galu takka lama gara sidiitti galu. Eessarraa isiin kun isii kam yoo jettan xiqqoo kanattiif duuba deebitaniituma iddoo waan laa kun oolan liifti qishoo san jechuudha. Maqaa kiyya dura jirtu isa kana gattuu hixan maqaa keessan duratti isinii baati. Akkuma argaa jirtan kiyya takkarraa gama lamaa deemaa jira asirratti jechuudha. Wanni hedduun kun harma cufamuuchi amma akkana gama na gootan asimma lamaan kun hin banamne hubanaadha. Lamaan kunis akka takkaffaan kun laashuuf takkaffaa sarara adii jira. Sararri kun akkanatti harma dhufa. Sararri kun guutamee ilaa hangattiitti ilaa hanga lakkoo isidii levelii isidii kana dhufu qaba. Akkasitti ilaa afuritti illee laa kuno ilaa shanitti illee laa kuno eegi hunulaan ilaa hanga shanii deema. Hanga kana shartiin keessan guutuudha. Ilaa hanga sidiiti jechuudha shartiin isattidha. Viiwiin keessan 100 baatii takka keessa ta'uu qaba. Viidiyoon isin gadhiisan baatii takka keessa viidiyoo 10 ol gadhiisuu danda'uu qabdanii. Amma shartiin isattidha koomentii namaa barreessuu, fooloo namaa godhuu,
laayikii godhuu maaliif si fayyaddi ati si fayyadde siif guddata akkuma arkaa jirtan kiyya kun asirratti kanuma arkaa jirtan kana kiyya kanaas fooloo godhuun hin dagatinaa amma gaa kunuma fooloo lamaan qaban kawaayii lamaan qaba tokko haa kuni haaree algaddaan banee nama 30 wayii qaba kuni akkasiin isin inje inshallah fooloo godhuun dagatinaa ilmaan oromoo hundi keessanuu appilikeeshinaan noo gosa kanaa kan harkachuu yoonii fi barbaadan inshallah komentii jala nuuf barreessaa inshallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.